akkasitti mana maatii isaa fuudhamee loltoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamaniin rasaasa 8 reebamee ajjeefamuun badheetti darbamuun dhaga'ameera. haa ta'utii akkaataa ajjeechaan kun itti raawwateef haala Oromoonni naannoo sana keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee yaaliin bilbilaan argatuuf tattaaffanni nuuf hin milkoofne yoo itti milkoofne sagantaa keenya isaanii keessatti guutuusaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. kun kanaan osoo jiru loltoonni tikoonni kaabinoonnii fi poolisoonni mootummaa nafxanyaa mootummaa bilisiginnaa jette of yaamtu kun duguuginsa sanyii gollee Oromiyaa cufa keessatti raawwachaa jiran kanattis dabalataan Oromoota gochaalee ammeenyaa qaamota mootummaa nafxanyaa kanaan mudataa jiru dheetuun Oromiyaa lakkisanii biyyoota ollaatti baqatanii jiran adamsuun ajjeesaa hidhaa fi butanii achi buutee dhabamsiisaa kan jiran yoo ta'u gochaan kunis Oromoota lixa Oromiyaa godinaa Qellem Wallaggaa irraa gara Gambeellaatti baqatan irratti akkaan jabaachuu fi saboonni biraan kan nagaan Oromiyaa keessa jiraatanis Oromoo hadheessuuf jecha tuqaatii tokkoon malee akka waan qaamni hawaasa Oromoo isaan miidhee fakkeeffatanii gara Gambeellaatti baqachuu dhageenye kanas qulleeffatuuf Oromoota gara Gambeellaatti baqatanii jiran irraa waan bilbilaan odeeffanne harkaa qabna. Guutuun odeessa Gambeellaa irraa argannee fi haala Oromoonni konyaa kibba bahaa Oromiyaa keessa jiran qoratuu fi garaa godinaa Baaleetti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee fi lixa Oromiyaa hona Gudayyaa Biilaatti bilbiluun odeessi guutuun Oromticha tokkorraa arganne qabiyyee kurfii keenya guyyaa har'aati. Turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uuf ammas irra deebi'ee isan hawwataa. Jalqaba irratti odeessa guutuu gara bulchiinsa mootummaa naannoo Gambeellaatti bilbiluun Oromticha gamasitti baqatee jirurraa odeeffanne saniif dhiyeessuun saganticha saaqanna. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadhaa. Oromoonni godina Qellem Wallaggaa irraatii gara Gambeellaatti baqatanii rakkoo beelaafis nageenyaafis saaxilamanii jiru jedhama. Ijoolleen xixinnoon ganna 15 gadiillee hidhamtee faa jirtu oduu jedhutu jira. Haaluma Oromoonni gara Gambeellaatti baqatan keessa jiran kana waan quba qabdan Oromoof ibsaafan sinii bilbile. Akka dhageenyatti jaarri caalaanii gara dubbaatii gara gadiitti gara Gambeellaatti baqatanii kan dhufan maqaa Oromoo xureessuudhaaf gartuu Amaaraati. Hayyee. Kamboo dhufanii mana barumsaatti boqonnaa taasisanii asitti gargaarsa homaa kan gaafataa jiran isaanumaa isaaniitiin mana barnootaatti qabatanii achitti boqotaniitu mana barnootaa sanatti ijoolleen barachuu hin dandeenye. Amma warri kun eessaa baqataniitu dhaqanii immoo naannoo Gambeellaa keessatti maqaa Oromoo himatu. Maali isaanii kunno gubbaatii abaaboo baqannee dhame gaafa kan mootummaa waraanni mootummaatti naannaa sana gadhiisanii gara Maqaleetti gaafa duule. Isaan gaafa nu baate asii gaafa jarreen gadhiisan abaaboonni soodhan abaaboonni amma deemnutti amma dhageenyutti maal eenyutti tokkummaa barbaannanii tokko lammata immoo deebi'anii kan barbaannee fi bilisummaadhaan malee Oromoon bilisa baanaan namaarri bilisa bahe Tigireenis bilisa bahe Guraageenis bilisa bahe kanaatiif tokkummaadha kan nuti barbaannu jechaadha kan isaan jiran amma arginutti amma dhageenyutti. Misoomsonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa lixa Oromiyaa keessa socho'an kan konyaa Qellem Wallaggaa keessa socho'anis qabeenya sabaaf sablammii achi jiran tokkotti yoo akka hin buune kan isaan barsiisanis ammoo nama kamittuu akka hin buuneef bilisummaa qofaaf akka qabsa'an kan isaan barsiisaa turan jettan warri kun osoodhuma kana beekaniitu buqqaanii deebanii dhaqanii maqaa Oromoo xureessu. Ufuma fayyuma jechuun gara diitti dhaga fardi dhufuu baay'atu taalchoo hin danda'u kaleessummaa isaa namarratti dalagaa turantu boornu irratti dalagamuu malaagaa isa jedhamuun tokko kanaaf maqaa keerrootiin immoo ijoollee bayyeessatti kanan kun nuti beekaman bilisa Wallaggaatti akka jirutti ijoollee waan godhaniitiif ijoolleen immoo baqatanii immoo Gambeellee dibbisaa jiru asitti duukaa fiiganiitu qabaniidhaa jiru warra.
Baatinuma sadanaffan kana keessa gara Gambeellaatti bilbilee Oromoota baqatan keessaa nama argadheera. Ijoollee gara 30 ta'an Gambeellaarraa qabaniitu deebisanii jedhu humnoonni poolisiin addaa Oromiyaa jedhaniif bulchitootni konyaa Qellem Wallaggaa kun achi ce'anii. Sirriidha deebisaniiru ol deebisaniiru. Sabni Amaaraadhaa gaamma Oromoo hadheessuuf achi ce'e kun lakkoofsi isaanii hagam ta'uu naannoo Gambeellaa kee ammoo naannoo kam kan isaan qubatanii jiran? Mana barumsaa jedhamu. Magaalaadha moo kun amma baadiyyaadha? Magaaluma sentariiseeti. Egaati gama tokkoon Oromoon saba biraatti hin buune haqa isaa falmataa gama ka biraatiin ammoo bifa kanaan Oromoo irratti olola garaagaraa deemsisu warri kuni isa kana hundumaarra immoo aanuudhaaf silaa Oromoon akka Oromootti maal godhuu qabaa jettu maal dhaamtuu fi miidhama Oromoota lixa Oromiyaa irratti giddugaleessatti kibbatti walumaa gala immoo Oromoota hundumaarra gahaa jiru kana Oromoon attamii walii dirmatuu qabaa irratti illee osoo yaada keessan nu qooddanii. Duriyyuu taanaan Oromoon obsa qabaa maal abbaa biyyaa ta'eetu jiru biyya isaa irratti keessumsiisaadha. Uffachiisaadha, nyaachisaadha, obaasaadha, darabaasaadha malee nama rakkatee rakkinaa baasa malee gaafa qonnaan gaafa kadhatee siin beeku qaleessa akkasuma harrasana obsaan kan keessan buufamnu yeroodha. Baraan murtootee gaddeedanii jala darbuudhaan ammoo taanaan obsa guddaa barbaada siniin jechuu kootiifan. Kanaan dura magaalaa Dambidolloo yookaan Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa barattoota sabaan Amaara ta'anii waraanni shanee ukkaamsa jedhanii olola oofaa turanii dhumarratti sun immoo soba ta'e ammas ammoo nagaadhuma kaanii baqataniitu gaa ittiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan Oromoo hadheessuudhaaf deemu warri kun Oromoonni tarii arras dogoggoraa jiran dhuguma waraanni Oromoo saba biraa akkan jaallannetti fudhatan jiraatuu malu kan fuula sooshaal miidiyaa yookaan feesbuukii kana irratti illee barreessanii shanee ABO baarreedhanii arrabsan jiru warra kana maal gorsitu? Yeroo sana hundaatiif waan dhugaa irratti waan hundaa'eeti ala dhugaatii ala wanti ta'u tokko hin jiru lafa kanarratti. Dhugaan qallatti malee hin cittu. Addunyaan hiika sagalee keenya ta'uu ta'ee waan haalli hundaatti kan Oromoo duwwaa miti. Dhugaan dhugaati. Isa kanaatiif ammoo simmoodhaan eenyuuf obsa barbaada. Obsiira ilmaan Oromooti ammas boruuf isaanis obsa barbaada. Waan haalli hundaattis harka kennuu qabu. Olola uumameefis harka kennuu qabu. Egaa dhugaadha Oromoon obsaadha garuu obsi kun kan daangaa darbe hin fakkaatu Oromoon inuma obsaa utuma obsu kun duguggaa sanyiitu irratti geggeeffamaa jira haadhaa fi intala ol biratti gudeedaadha jirani qabeenyi Oromoo gubanii barbadeessaa jiru ola deemaa Oromootu ajjeefama maanguddoota hayyoota Oromootu ajjeefama isa kan amma obsuu qofaan keessa bu'uun hin danda'amaa reme isin maal jettu kanarratti dhimma obsaa kana obsi daangaa darbe kun gaariidha. Haa ta'uyyuu malee waan haalli hundaatti dhiibee dhumnaani egaa maalan jedha jetootan na gabaabbata dhiibee dhumnaani ani koo maatii 8 ta'een jira 8 keessaan aniif isiin mana eegne ni garbiraan maal eegaa biyya na eegu. Ayyee. Ani rifan jechuun haadha manaati. Naa galeera. Jaammoo maal eega. Isa kanaatiif jaamti malee saree janni kan mataa kaniinani dhaamsi kaniinani lammii kooti wayitee yeroo kootiin dabarsu. Kan amma dhageessan kun odeessa guutuu Gambeellaatti bilbilee Oromticha gamasitti baafatee jiru tokkorraa odeeffanne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu haala Oromoonni kibba bahaa Oromiyaadhaa keessa jiran qoratuufi gara godinaa Baaleetti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa arganne siniif dhiyeessin ammas nu faana turaan affeerraa keenya. Erguma weellisaan Oromoo qaroon dhaloota qubee Hacaaluu wareegamee hayyoonni Oromoo hedduun hidhamanii asii gara kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaaf ba'aa akkasumas Baaleetti akkuma kutaalee Oromiyaa kanaan kaanii inumaayyuu sanaa oli shanee bulchite shanee nyaachiftee fi wantoota kana fakkaatan jechuudhaan Oromoota gidirsaa jiru. Inumaa kanneen akka obbo Baqqalaa fa'aa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar fa'aanis ol quba qabdu jechuun
qabeenyi saamames immoo jira waan jedhaatu jira gaa haaluma waliigalaa gama sana gaggabaabsitanii silaa uummata Oromoof akka ibsitaniif ansinii bilbilee. Haalli waliigalaa Oromiyaa keessa jiru akkuma isin haalaan bishaan naqee yoo dhufe sossobuudha malee beekaa haalanii miti. Sossobuu mataa beekaa ammoo haalli jiru kun marti namni hundinuu sossobaa jira hin darbe garuu namni martinuu akkaataan adeemsi gargaaramaa jiru kun tokko iyyuu namaaf hin galle garuu fuuldurri keenya isa majalleetumaa yaadnaa beekaa. Dhugaagaa silas yoo Oromoon akkuma kanaan duraatti tokkummaa isaas jabeeffatee ititee haala keessa jiru fuuldurallee itti deemu kana beekee tarkaanfate dhugaadha ifaadhuma ta'a achuma ga'uuf immoo maaltu godhamuu qaba akka Oromootiin illee irraa dubbatuun waan tokko mee amma waan Oromoon keessa jiru waan gaggabaabaa kaasaatii irra guddaa immoo waan fuulduraatu caala waan fuulduraa sana irratti illee maal nu gorsitu. Akkasi alamma guddaa waan gargaarsa irra waan fuulduraa kana itti yaaduun dirqama alamma waan fuuldura irratti waan wayii gosoonni hiikannaa yoo sagalee kiyyananii kan dhaga'u taate. Nuti tokkummaa jenna malee tokkummaan keenya haga federeeshiniin yookiin yayyabni qodaalee shananii of bilisoomsitiniin tokkummaa fi galaasa sagadaa sandeeffatanii labsii walirratti adabni kun lafa kabajutti hin deebiinitti tokkummaan jedhamu kun ala biratti soba jedhamee ta'a. Hayyee. Tokkummaa sandeeffachuudhaaf ammoo yeroo ammaa kana abbootiin gadaa akkuma beektu sagantaa lamaa deemuu malee ofii isaaniitti sagantaa dhalootaa qabaniitiin dhaloota waa barsiisaa jiranii. Dhugaa. Kanaaf ani kan jedhu uummanni keenya uummanni Oromoo tokkummaa isaa kana keessatti deebi'uudhaaf warreen olaananii bilisoomsanii heeraa fi seera taasan gara qabsoo waliigalaa warreen odaa bultuun odaa bultuun bilisoomsanii heeraa fi seera isaan bultuun ittiin bulu gara qabsoo waliigalaa odaaleen shanan jiru hundi isaanii jiru naannoo isaanii jiru qulqulleeffatanii heeraa fi seera naannoo isaaniitti tolu tumatanii gara qabsoo waliigalaa dhufanii achi booda qabsoo waliigalatti seerota jiru seera saasaa seera gooroo seera batakaa qabatanii uummanni Oromoo seera batakaa waliigalaa kan Oromiyaa guutuu kan federeeshinii shananii ta'u yoo labsatanii asitti jijjiiramaa fi tokkoon jedha kummatti ana biratti fudhatama hin qabu uummanni biyya akkasitti haa beeku haga yayyabni odaalee shananii keenya harka diidaa jirutti lafti seeqaa lafti aadaa lafti duudhaa lafti eenyummaa keenya calaqqisiisu haga harka diidaa jirutti bilisoomni tokkoon jijjiiramni jedhanii sossobuudhaan kan yoo hojii jedhe sana aannanitti bishaan naqanii dhuguudha. Egaa amma tokkummaan sunuu deebi'uudhaaf waan gadaa waan sirna gadaadhaa Oromootu bakkasii deebi'uu qabaadha. Egaa sunis ammoo gama garaagaraan tattaafatamaa ture haa ta'utti tattaaffii godhamu keessas harka nyaaphaatu jira warra dhiigalmaan Oromoo dhangalaasaa ture waan sirna gadaa waan duudhaa safuu Oromoo warra hin beekne abbaa gadaa jedhanii muudaniitu akkuma argaa jirru iddoo garaagaraatti silaa abbaan gadaa haqarraa maquu bakka hin qabnetti baabsanii yeroo dhuma isaanuu qaama Oromoon fakkaanne waliin dhaabbatanii burjaajii garaagaraa uumantu jira. Silaa kan isin amma jettan kan eenyutu bakkatti deebisuu qaba achuma yuugoof ammoo maaltu ta'uu qabaa irratti mee yaada keessan osoo nuu qooddanii. Amma namoonni dhaqama maqaa dhaabbatii namoonni akka abbootii gadaa warri ammaa irratti dalaganii osoo uummanni keenya miidhamu kun irratti ni waanne gumaachi lallabee caalama seeraa fi seera cafee kalee seerii gadaatu walitti uummata kana mara warri amma abbootii gadaa jedhu deemu ummatti isaatu gumaa dhaloota keenyatti jedhamee ta'a olma maal godhaa kumanna maaliif jennaan kara abbaa gadaa namni lama yoo lajjeesee nama namni maa baasuu ka dadhabu taate araarsuu ka dadhabu taate abbaan gadaa ta'uu gumaatan kabala seera bikka baaldii jedhanii akkaataa inni irraa itti ari'amuutu jira abbaan gadaa fi kritikii jedhanii akkaataa inni irraa waggaa soggeen irraa bu'uutu jira beekaa. Kanaaf yeroo isaa lama gadaa jedha kanatti dhiiganii tajjigaa jira lubbuun meeqatu bahaa jira daangaan meeqatu saamameetii jira kanaafiyyuu kana maraa fi gaafa galeenni ofii gaarii seera sirna gadaa maali jedhee gaafateetiin duudhaa isatti ka deebi'u taate namoonni kun natti marti isaanii kan gaanii qaamanii tokko bikkatti waan akka qabnu hin qabnu beekaa. Dhugaa amma dhugaa isin jettan kun akkuma jirutti ta'e amma abbootii gadaa warri jedhaman inumaayyuu bota warri baalliyyuu harkaan qabne gadi ba'aniitu yoo akkasin goon yoo akkasin taane yookaan yoo mootummaa waliin hin dhaabbanne yookaan yoo qawwee fudhattanii hin galle sinan abaara yerootti abbaan gadaafaa jedhu jira dhiyeenya kana yoo tarii dhageessan taate abaarsi abbootii gadaa akkanaa kanarraati dhufu dhuguma dhaloota kana qaqqabuudha danda'a dhaloonni warra kanatti tamitti ilaaluu qabaa irrattis osoo waa jettanii. Abbaan gadaa haa baaru kana dhageenya namni bara Oromoo keessa abbaan gadaa waan baaru waa eebbisa malee
Kalau jadi orang abar jadi bila abar itu jadi jadi ada orang yang kita kalau kalau abar ini kamu malah kata balik abar apa kata ini jadi mungkin juga ini apa kata itu ini abar kata kalau orang menjadi ini jadi memang apa kata itu jadi mungkin apa kata itu gara-gara itu gara-gara itu jadi mungkin cuma dah hutan dari buka kalau itu update ada dulu itu ayah lagi kita cuba jadi mungkin cuma wajah terjadi kemudian ini ada jadi rasa ini kalau dia kan lebih ciut ini cikgu apa kata ini jadi malam ini jadi ini nama ada lagi nasi hati wajah bersama dengan menjadi kaya menjadi lalu jadi bukan ada kata jadi mungkin mewara ada rasa itu lagi kata segala awal ini abang kata itu masih belum bisa abang kata dalam hati itu sekilas abang kata cikuman dia ini cikuman dia yang bikin jadi kalau itu cikuman dia yang bikin daerah federasi cikuman dia yang bikin malik abang kata cikuman dia tahu dah unsur dia tahu sesuatu kalau kita negara jalan tapi itu bersih jadi baru ini ada balik ini ada lagi masalah kalau kita jadi berani di beli ya umat berani jadi sekarang kalau ini ada benda gini itu gara-gara itu ada kalah umat bersih saja tapi nak kejar kita ada kita berkat ini kalau namun kalau yang itu cuma sih kita ini nama yang ini kalau wallah itu tinggal jadi itu ada betul lah cuci dia Gaaruma gardooftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo kan amma dhageessan kun haala waliigalaa Oromoonni konyaalee kibba bahaa Oromiyaadhaa keessa jiran qoratuuf gara godina Baaleetti bilbilee hayyuu Oromoo tokkorraa odeeffannoo waan isaan dhageessifnedha. Maayii irratti gara lixa Oromiyaatti bilbiluun haala amtuu yeroo ammaatti Oromoonni hona gudayyaa biilaa keessa jiran qoratuu fi odeessa bal'aa Oromticha tokkorraa argannatu isaniif dhiyaata. Itti dhiyaadhaa. Gara hona gudayyaa biilaa heebantuu haroolinnuu walumaa gala Oromoonni naannoo sanaa gakuun godina Horroo Guduruu Wallaggaatti fuulla'utti rakkoo hamaa keessa jiru jedhamanis yeroo garaagaraatti bilbilee Oromoota garaagaraa irraa odeeffataan ture. Har'ammoo gaasin argadheen haaluma Oromoonni gara gudayyaa biilaa keessa jiran sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisuuf sinii bilbilee. Ini cerita rakon karena kemudian kita nanti kena ada budaya virasi. Rakon Oromo Tamara negara jera rakon itu juga. Intinya tu biasa rakon kadunya tu wan takai kami tuan kajian berresing itu sama aja. Nal be sama warna dulu ya umumnya nego bata, lubun nama nego bata, nal minere lama, mereka sini ungkur lama nego lama. Tapi itu tu jadi rokok sama aja. Amma hona eebantuu kana haroolimmuu kana kan gocha ammeenyaa akkasii Oromoo irratti raawwatu raayyaa yoo osoo taane poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhaman sanaa fi milishotaa jedhu kan gudayyaa biilaa kunoo eenyu kan gocha akkasii immoo Oromoo irratti raawwatu kan hidhu kan ajjeesu qabeenya akka gubu kun qaama kam? Kan gubaa jiru poolisii humna addaa kana bakka humna addaa warra bilisiginnaa kan warra kana badii kana har'aatti akkasii milishoonni kunillee milishoonni gandaa kun warroona akkanaati badii hamaa murtoo hamaa warra bakka ga'umsa galee qabnee kan ibbitti kana balleessaa jiru baay'een isaan kana ispeeshaalii. Amma godina Horroo Guduruu Wallaggaa honoota danuu keessatti kan Oromoo ajjeesaa jirummaa poolisootuma humna addaa Oromiyaa jedhaman kanayyuu haa ta'u malee humnoonni naftanyaa achi kee dhalatanii guddatanii fi abbayyumaan ucceanii ka dhufan warra kana tumsuun qabeenya Oromoo saamaniitu abbayyaan ucceessifataa jiru jedhama. Sabboontotas immoo filee kan ajjeesaa jiru adamoodhuma Obbo irratti kan hirmaataa jiru harcaatotuma sirna naftanyaa kan achi dhalatanii fi iddoo biraadhaa dhufanii jedhamu. Amma hona gudayyaa biilaa keessa immoo rakkoon akkasii jiraa jedhama. Qaamni warra kana tumsee Oromoo ajjeesaa jiru mana isaa gubaa jiru kun jira. Yaa inni jira ana gudayyaa biilaa kee magaalaa jira naannoo jiru warri abashaa kana kan deeggaran. Humnoota akkasii kana kan deeggaran ni jiru naannoo Gizii paartii kana ni jiru achi keessa magaalaa kana keessa buufatanii bitaka kan qaban karaa godaallee karaa jiru karaa kiyyoo saaraa jiru goojamoota hojii hidhata kan qaban achi ta'anii naannoo goojamtillee kan duraanillee ittisaanii abashummaan dhufanii warri biyya kana dhufanii galan ni jiru mitiire akka darabaa wayiitti naannoo torbaatamii wayii keessa warri faca'anii galantu. Warra beelaan Mangistuu Hayilamaariyaam fidee qubsiise
warri isaan qubachiise suni damee fidda yaafatanii har'a yeroo sabboontu taasifamuu irratti baay'ee bakka namoonni sabboontu taana gurayyaa biilaa keessa jiranii fiddaa fi hortee baafachuu kan dadhaban namoonni jajjaboo qaqqaalii qaban kan ukkaamsaa jiran ittiin kan fayyadaman dadhablee jara kanaa ta'anii kan adeeman socho'an milishaa qabatanii Rabbisiimanaa kana qabatanii warra nafxanyaa kana qabatanii ni jiru. Isaan kun isaanii xiqqoo lafa qabatteetti. Egaa amma laal gochaan amma Gudayyaa Biilaa keessatti ta'aa jiru godina Horroo Guduruu Wallaggaa guutuma keessatti mul'ataa jiru Matakkalittis ta'aa jira Walloottis ta'aa jira Baashaggar gara Ona Fantaallee kanattis waan kun raawwataadha jira. Egaa warra kana attamitti Oromoon adda baasee beekee irraa of eeguu qaba citiisaa eeggachuu qaba akka waliigalaatti ammoo rakkoodhuma amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanatti furmaata godhuuf isin maaltu falaa jettu maalis dhaamtu Oromoof? Kaayyoon jaallan keenya jedhamsan namni kamiyyuu dirqama mataa isaa bahuu qaba yoo isaa dirqama mataa isaa namni kamiyyuu yoo bahe bilisummaan har'a malee bor miti namni kamiyyuu murteeffannaa yeroo mataa isaa qabachiifachuu kan danda'u yoo bakka uf ta'edha dursee yoo meeshaa namaa ta'uu baateedha. Waggaa baay'ee unkuramee dararamneera yoo xiqqaatee aga Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa kana qabatee aga Afrikaatti naannoo waggaa 500 nurra ture garbummaa waggaa 500 nurra ture nutillee kana booddee uf ta'uun murteeffannaan isuma kanaan bakka namni kamiyyuu waanuma sanaan mitiire afaanuma sanaan bilisomna afaanuma sanaan garboomne sana kallattii keenya qaama uummata kanaa beeksisuu danda'u kana booddee humna afaan qawweetii fannamune karaa waraana dabsisunnaa qofaani. Sunigaa dhugaadha Oromoonni akka keessan kanatti amananii wooboo dura lubbuu isaanii dabarsanii kennuun wooboo Oromoof Oromiyaa fi aarsaa qaalii kennaa jiru kana jiraachisaa warri jiran warra akka keessan dammaqaniidha. Gama biraatiin warroonni afaan Oromoo dubbatan tarii dhiiga Oromoo akka qabanis keessa jiraatuu danda'u. Impaayera Itoophiyaa kana kan ijaare Oromoodha. Itoophiyaanuu kan Oromootii warri jedhan jiru garuu impaayerri Itoophiyaa lafeef dhiiga Oromoo cabsitee irratti ijaaramtee arras qabeenya Oromoon jiraataa Oromoo duguugaa jirti. Impaayerri Itoophiyaa kun Oromoof maali? Oromoonni immoo olola namoota dubbii akkasii dubbataniin akka burjaajoomneef isin maal jettu? Egaa biyyi kun harcaatiin biyyee harcaatii qalmaan Oromootiin Oromoon har'a akka Oromiyaatti hiree murteeffannaa laatoon ta'in akka gaafa Afrikaatti iyyuu kan naannoo Adawaa kana Shiraaroo Baadinnee jettee jarri sirbitu kana kan biyyaa fi Xaaliyaanota wanni Farayyoota biyyaa baasee kan keenya. Egaa sabii naannoo illee yeroo jiran seenaan kan hin deemne seenaa baay'ee gola seenaa kana namni waan hin beeknee fi baay'ee burjaajaa jira malee maali gaafa isaan hankeenya akkoo hamma yoomitti bakka kana jechuu hin dandeenye waa'ee seenaa kana kaa'uutti bakka nama dhugeenu jedha. Waan baay'ee miidhaa qabnuu fi maalii fi walfakkii waan baay'atee fi waa baay'ee haasawwan baay'ee waan nama rakkisee fi garuu kana booddee maali jetta halli kana booddee kanatti fure isin kan jechuu barbaade yoo duutes yoo dhiistes ni duuta yoo falmattes ni duuta yoo deeggartes ni duuta kana booddee garuu seenaa jalatti galmooftee du'uun ta'eedha. Inni xiqqoo ta'ee murteeffannaa nama biyya bulchuu kan uummanni Oromoo qabame kan danda'a mataa isaa waantee danda'a uummataa jedhee kan ba'u yoo jiraate kan aangoon harka uummataa jedhamee sun kan beekamu yoo ta'e namni kamiyyuu kana booddee yoo murteeffatee ta'e hamma ammaa kana hayyuu beekaa wallaalaa daa'imman kana hin dhabne turre osoo murteeffannee taanee ta'e waliin tokko taanee wal tumsuu qabna ture. Waa baay'ee dhabne gaasaa kana booddee immoo yoo rabbiin qabnaa namni rabbii baay'ee dheeraa jarri illee waladdeen jetti badhaa mataa miti bakka karaantii garaagaraa neetworkiin irraa kutuutiin dararuutiin mana abbaa dhugaatti ijoollee maatii sabboontotaa maatii qubantoota qaban baay'ee dararuu maneedhaatti dararuu gaaffii tokko malee ji'a 5 ji'a 6 waggaa tokko waggaa 2 namoota hin beekamne ukkaamsanii mana hidhaatti halkan warana bilisummaa ajjeedhanii gara caakkaatti qototanii bakka reeffa nama amma sareenyaatti xammallaatti taatichi ni jira dararri kana Oromiyaa keessa mara jira dabalatee illee kun naannoo Gudayyaa jedhaan Horroo Guduruu kana qabatee kan wallattee lafan kana baay'ee rakkoommaadhaa jira. Rakkoon kun immoo rakkoo fiiguuti bakka. Kamaa isarratti sin dhageessifnee haala Oromoonni huna Gudayyaa Biilaadhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffanneedha. Akka waliigalaatti haala Oromoonni
konyaa qellem wallaggaa lakkisuun haala amtuu bakkasitti qaamota mootummaa koloneeffataa impaayera Itiyoophiyaan mudataa jiru jalaa ba'uuf gara Gaambeellaatti baqatan keessa jiran qoratuuf gara Gaambeellaatti bilbilee odeessa guutuu argannee san dhageessifnee fi haala Oromoonni kibba Oromiyaa godinaa Baalee keessa jiran irrattis odeessa guutuu argannee fi gara lixa Oromiyaattis bilbiluun waan Oromoonni hona gudayyaa biilaadhaa keessa jiran qorannee isan biraan gaa armaan baaneerra. Akka walii galaatti ammoo dhaamsa Oromoonni kun sadanuu dhaamanirraa waan guddoo akka baratan abdii guddaadha qabna. Maa irratti haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii gochuudhaaf haa ijaaramnu. Haa hidhannu walis haa hidhachiifnu. Waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo hooboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenya hundumaan haa tumsinu. Addatti tokkummaa Oromummaa huumaan waliin